Ni hojjaa sa'ee jira. Jalqaba irratti ustaas Bayaan Imaanuu akkaataan isinitti wal barattes waan nama garaa nyaatuudha dhugaa rabbiititti waan namatti dhaga'amu obboleewwan kiyya. Isin amma warri miidiyaa kuni namatti duuluu malee nama waa jechuu malee maaltu jira maaltu ta'ee nama hin qoratu namni kennu. Ustaas Bayaan mucayyoo tana biraa galata illee ni qaba. Garuu wanti badaldalee jira. San caalatti ammoo warri miidiyaa illee waa balleessuu kanaaf jarjara. Jalqaba irratti mucattiin tuni badiin isiin dalayde badii zabana kana dalagame keessaa badii akkaan diqqoo jedhee fudhadha. Badii zabana kana dalagame keessaa badii akkaan diqqishuu hojjette. Badii kanaan dura dalagame viidiyoolee kanaan dura bahee ka uummanni keenya wal waraabee olaaltanii fi viidiyoon isii qaama isinirraa dubbattaniif baay'ee walitti hin dhufu. Isinii galaa jira meequu nagariin dhageeffadha. Ani booniyyee dubbisee waa hunda wajjin haasa'eera. Akkaataa itti isiin sheeka kanaan wal barattes wajjin haasa'eera. Akkaataa itti isiin mucaa amma viidiyoo waraabee wal barattes wajjin haasa'eera. Waan kun nagarii qabu isinitti hima. Of course na dhageeffadha waan ajaa'iba garaa isin nyaatu jira. Mucaa kanatti duuluun keessan mucattittis duuluun keessan waan badaa waan rifaasisaa of keessaa qaba. Wagguu kana isin jedhu waan kun nagarii qabu tokko irraa isin haasa amma namni garii miidiyaa marratti waan argeessaa yookaan laayikii funaannachuudhaaf yookaan ammoo foloo wayii butachuudhaaf garuma namni bubbisu bubbisa. Ani garuu maqaa rabbiitiin isin kakadhaa booniyyee wajjin sa'a tokko ol wajjin haasa'e. Koma kana irratti sireesii godhee wajjin haasofnee waa hundaa natti himtee jirti. Maali dubbiin amma jiru jaran? Ustaas Bayaan tokko farratti dhageeffadha. Mee waa takka isin gaafadha yaa Oromoo miidiyaa. Har'a sheeka kenna sheeka Roobeen faati waan kanarraa dhaabbachuu qaban akka nama tokkootti tan sheeka Roobeen kabajaa jechi isaan gidduu kana godhaa jiran likkii taree jira shee Roobeen tasgabbaa'uu qaban sheeni kenna shee Roobeen jechuudha. Gaafa duulli shee Roobeen irra godhamee garaagara naa miidiyaa kanarraa shee Roobee dhabamsiisuudhaaf namni itti darbataa ture. Namni sheeka Roobee wajjin dhaabatee uummata irraa ittisee akka namni kun hawaasa isaati as bahee bakka gaarii argatu godhe nuyi. Har'as taanaan sheeka Roobeen nama kenna jennee irraan dhaabbadhaan dhugaa jirtutti hima shee Roobeen sirraa'uudha qaba. Viidiyoon shee Roobeen sheeticha kanarratti dalage mataa shee Roobeetiif waan ta'uu qabu miti. Shee Roobee jechuun nama diinaa rabbii beeku nama sadarkaa meeqarra jiru nama isarratti wanni maal akka dalagame beekuudha. Yoo mucayyoon tunuu badiyyuu qabaatte namoonni gugurdaa jedhamanii hawaasa dura jiran kuni eebii namaa san namaa dhoysuu sattaruu ukkasitti yaaluudha malee gadi bayanii jecha ijoolleen xixiqqoon dubbattu wayita sheeni keenya Roobeen dubbatu waan dhagaame. Garuu sheetichi waan irra deddeebi'ee dubbatee fan shee Roobee asumaan ergaa kana shee Roobee biraan ga'a. Shee Roobee waan godhaa jirurraa dhaabbachuu qaba. Viidiyoon inni ustaas Bayaan irratti irra deddeebi'ee hojjate dogoggora guddaa qaba. Mee fakkeenyaaf viidiyoo shamarran teenna kanaan dura waraabame ijoollee shamarraa teenna kaameeraa of dura kaayaa jaaniini quba haga ciqilee itti oofi haga kiiloo lamaa itti oofi jaaniini shamarran keenya agas muluu irratti dalagan salphinni agas ga'u sanuyyuu uummanni keenya walii obse. Mucattiin tun ammoo wanni isiin dogoggorte xiqqaa. Sadarkaa isinarra ol fuutanii dachii dhibbistanii dachii gassiisitanii normaal noo jette sirba amaaraa irraa hitanii sirba oromoo irraa hitanii of qabaatte gorsuu qaban sattaruu qaban. Amma sheeni kajechaa jiran ustaas Bayaaniin akka malee keekaa jiran jaalalli nama boochisa dhugaadha. Dhugaa rabbii nama boochisa jaalalli akka malee nama boochisa. Sheeka Roobee kana bakka gaafa isaan nutti as bayanii miidiyaa kanarratti gaafa isaanitti dubartii fuudhuudhaaf jecha sochii uummanni Oromoo godhu waan isaaniin jedhame irraanfatee har'a shee Roobeen ustaaza kanaan waa jechuu deema. Akkamitti namni jedhana waggaa lama keessatti bakka kaleessa irraa ka'e dagatee nama tuffatee nama waa jechuu barbaada. Iddee maal jechuudha kun? Namni tokko ati dhiifte likkii tara beeta likki mataree achi deemee ana malee namni hin jiru jaa. Shee Roobeen gaafa isaaf jecha uummanni deeggarsa godhee fi jaartii itti fuuna jedhee hawaasni dubbatu salphina shee Roobee irratti nama kennaan jedhame ni beeytan. Waan isarratti dalagame ni beeytan. Har'a namni kuni ustaas Bayaaniin jecha akkasii jechuun osoo hin taane badii dalagame hundaaf kabajaa ustaasa kanaa kennee waan danda'amu ustaasa kana bira dhaabbatee waan kana godhuu qaba ture. Dhageeffadhaa isinitti himaan booniyyee wajjin haasa'ee sa'a tokko ol wajjin haasa'e waan hiwatamuu qabu irraa hubadhee jira. Akka isiin natti himtetti ustaas Bayaan jechuun barsiisaa isii ture. Waan garaa na nyaate keessaa dhageeffadhaa. Ijoolleen teenna Harargee ammoo akka malee dubbii gara faallatti fudhatan. Miira keessa galanii ustaas Bayaaniin gonkumaayyuu mucayyoo sanatti hin fuutu tabiraasi fuunaa jedhaniin. Ustaas Bayaan dubartii biraa dhabeetii miti jedhan. Oromiyaa keessa jira ustaas Bayaan jedhan. Ameerikaan jiru. Awurooppaan jiru. Biyya dubartiin akka baala mukaatitti baay'attu keessa jira. Biyya dubartiin haadha takkatti jala kudhanii keessa jira. Harargee gaddaqee dubartii barbaade fuudhuu danda'a. Baaleen gaddaqee dubartii barbaade fuudhuu danda'a.
Arsii gadhaqee dubartii barbaadde fuudhuu danda'a. Obsana dhaggeeffadhaa waan kun nagarii qabu haasaa jira. Wanna naasa'u kuni wallahi isiniif hin galu dhaggeeffadhaa waan ama mucattiin na himtee irraa hubadhe irraa jechuudha. Ustaazni kun garuu mucattii tana waan jaalateef gara diina rabbii kanattis gaafa isiin dhuftu waa wajjin waan dabarsee beekuuf ani mucatti matana fuudhaa jedheetiniin kana godhe mucaan viidiyoo baasee hoo maaliif baasee beeytaniisi. Kanallee mucattii gaafadhee jira jechuudha. Waan kun nagarii sitti hima waraabbadhu namoota ustaas bayaanii fi booniyee jidduutti waa oofaa jiran hunda biraan nagaya. Please dhaggeeffadhaa yeroo baay'ee laayivii naasa'u. Wanni anarra isinii dhufe maktuusuu bitte. Wanni anarra isinii haasa'uu deemu waan kun nagarii qabu waan hawaasni bal'aan isin miidiyaa kanarra gara dhooytanii fi gara dhooytanii maqaa rabbiitiin isin kakadha yoo isin barbaaddan booniyyee gisee isin barbaaddan isinii fiduu hin danda'a. Wallahi billahi garuu shee karoobee yoo amma booda shee roobee ustaaza kanaan waa jedhe waan inni kaleessa keessa tare san yaadachiifnaa jechuudha. Yoo dhaabbachuu baate si galee namni martuu akkaataa itti dhufeetiniin miidiyaa kanarra feemasii ta'e qaba. Sini galami kanaaf nama kanarra dhaabbachuu qabdan nama kanatti hin bu'ina nama kanatti. Sini gala inni bari ilma dhiiraati kan imimmaan gannaqee booyaa jiru. Deemaa jechuudha isin. Ilma dhiiraati bari tuffachuu yaadde fayyaan qabu faa jettaniin isin. Dhugaa isinitti hima namatti dhagama fayyaan qabu faa nama kanaan jedhu jira. Fayyaa guutuu qaba obboleessoo dhaggeeffadhu sitti hima booniyyee wajjinee halkan haasa'ee wanni mucattiin sun na himte garaa na booresse imimmaan na boochise. Gaafa isiin gama amantii kanatti as dhuftu na dhaggeeffadhaa warra noormaalii. Waan isiin normaal jetteef isin faallaffaamtan malee isiin an viidiyoo san keessatti waan ulfaataa sadarkaa san gayu hin dalayne zinaa hin dalayne quba qaama kiyyatti hin oofne yoo ta'ellee viidiyoo waraabe qaama kiyya keessaa waan muraasatu mul'ate gurbaa kanaan walit dhufeetini wajjiin waan hin taane hin hojjanne jechuu isiiti. Isin ammoo waan birifaamtanii normaal jettanii normaaliidhaan amma ajannaa godhachaa jirtan. Tokko kana dogoggora ilmi namaa hin dogoggora wallahi dhugaa sitti hima isinis maleeyikaa miti. Si galte maleeyikaa miti ilmi namaa hin dogoggora. Dogoggora didiqqoo tana garuu wanti isin sadarkaa kanatti ol fuutanii hin jiru. Shee bayaanii isin tuffattan kana ragaa waan inni dalage isinitti hima. Booniyyee wajjin eda wajjin dawwalaa wajjin bilbilaan haasa'e. Maan naan jette ustaaza kanaan akkamiin wal bartanii obboleettitiyyaa ajandaan keessan miidiyaa cufe ati sar'a nama rabbiin amantii biraa irraa isi fide meeshee kuma kanaan akkamiin wal barte obboleessa keenna ka viidiyoo kee gabbaa seenoo akkamiin wal barte jee gaafadde. Gaafannaaniin maal jette beektanii gaafa dhuftee gara amantii musliimaa kanatti as dhuftu namni takka jedhee alif baa jedhee mucattii tana qaraasisee har'a sadarkaa isiin jirtu justii 30 kattamsiise waan garaa nama nyaatu bari yaa ummata tiktokii dhageeffadha. Ustaas bayaaniin waan garaa isaa keessa jiru beektan isin ilmoo dhiiraati. Garaa isaa keessa gubata hedduu jira waan inni isin caalaa beeku waa baay'ee jira. Mucattii tana gaafa isin diinaa rabbiitti dhuftu takka jedhee namni isii qaraasise isa. Quraana guutuu barsiise isarratti quraana kattamte. Justii 30 quraana jechuudha. Har'a quraana justii 30 bira tarte nama musliimaati hin gala quraana justii 30 jechuun hiikkaan isaa. Mucattii tana kakattamsiise sheekuma isin tuffattan kana. Sheekuma isin fayyaan qabu jettaniin kana. Sheekuma isin hin maraate jettaniin kanatu mucattii san quraana rabbi justii 30 qaraasise quraana san akka isin kattamtu godhe. Isarratti qaraate. Isarratti quraana buuste. Akkasitti sheeticha kanaan wal baran. Isa dhumaa irratti mucayyoon tun nama amantii biraa irraa dhufe waan taateef fuudhuudhaaf haadha warraa godhachuudhaaf murteessa sheetichi kun. Achumaan nama gidduu isaatii godhatee mucayyoo tana nikaa hidhate. Nikaa kana kan hidhate mallaqa qabsiisee nikaa hidhate. Akkuma beektan isii maatiin isii guutuun kiristaanaa mucattii tana booddee falli biraan jiru kanaafuu mucattii tana nikaa hidhachuu qaba jedhee sheeka wayii bakka buufatee mucayyoo tana nikaa hidhate. Birrii Itoophiyaa 10,000 jechuudha. Akka birrii maharii jedhan san afaan keenyatti maharii jechuun loon sadii fi an dhugaa sitti waan isin raasa isii maa jira akka keessan waanuma footoo irra tiktok irra dhufe qabadheen gulufu mucattii wajji waan haasa isin waan afaan isiitti na himte sii maa jira sheeka isin irratti duultan kana haala kanaa mucattii tana wal bare booddee mucayyoo tana nikaa godhatee naaniin yeroo dheeraa waliin dabarsanii akkanumatti qaraa'aa jirti isiilleen qaraasaa jirti innis akkuma isin agartan kana miidiyaa kanarratti kanarraan sheetichi qabeenya gahaa akkasii mucattii kallattiidhaan fuudhee gara biyyaa deeffatuun qabu hawaasni kuyyoo waan gargaaree jedhee waa'ee maisii dubbata akkuma isin miidiyaa irratti argitan kana wallahi dhugama barra kana yoo na amanuu dadhabdan ishii ustaaza gaafadha awwaan ufii kiyyaa osoo hin taane waan booniyyeen natti himte isin himaara fakkeenyaaf isinitti hima yoo jechi amma jedhu kun sirrii miti jettani booniyyeen na sobee jechuudha. Kan amanuu barbaannan ammoo ustaaza gaafadha.
Ustaz bayaaniin akkamiin nikaa hidhattee birrii meeqaan nikaa hidhattee akkamiin wal bartee illee isa gaafadha. Awwaan mucattiin natti himte ustaaza kanaallee kontaaktiin qabu isallee hin gaafanne. Quraana isarra qaraate achitti wal baratanii eega achi wal baratanii booda sheekni wayii nikaa hidhee fi horii maharii isii jedhee fi mallaqa isii nikaa hidhate sheeka wayii bira kaa'e. Sheeka san maqaan isii na himtee jirti anama sheeka san irraanfadhee jira. Sheetichi amaanaan keenya bira jira horiin maharii keenya bira jira obboleessi keenya nikaa ittiin siidhate jedhanii nama san bira kaaniif jechuudha qabeenya sheetichi kana. Amma isa dhumaa irratti wanti amma dalagame ka amma gidduu kana deemaa jiru kun kana. Isa kanarraa ka'ee viidiyoo nama mucaan ol baase kun jechuudha. Mucaan amma addisiin viidiyoo mucattii tanaa ol baase. Mucaan kuni akkuma beektan amma kana maqaallee odoo inni amma isin gara biritti ooftan dubbii. Mee maqaa bakka isaa maallee kana dha'uu ani natti haafu. An kana dha'u garuu mucattiin natti himtee jirti. Mee amma propagaandaa keessanii fansanitti hin fayyadamu. Mucattiin ammoo sheeticha dura wal beekan. Shee bayaanii kana dura jechuu. Obboleessa keenya kanaa fi booniyyeen. Mucaa amma isii viidiyoo waraabe. Mucaan kun akkamitti walii galanii booniyyeedhaan si fuudhaa je'anii yeroo dheeraadhaaf wajjin haasa'aa turan. Akka haasaa isiin na himte isin himaara dhageeffadha. Mucaan amma ol baase kana jechuun mucaan amma ol baase ka viidiyoo isii ol baase maalii jettan kana sheeticha dura wal beekanii sheeka dura walitti haasa'aa turanii sheeka dura walii galan. Isiinis jaalattee waliin walitti heerumuudhaaf si fuudha ja'anii ture. Booddee isiin ka jirtu akkuma isin beektanii biyya Arabaa kana keessa jirti. Bahareeniin jirti jechuun Beeruutiin jirti mucayyoo. Ani isii waan na himte si himaa irraati ammoo kijiba jetta. Waan an sitti mudhageeffadhu obboleessu. Kijiba ma'anaa kijibaa dhiisati. Waan mucayyoo wajjinaa si himaa irraati ammoo waanuma argite qabattee fiida waan takkan hubattanii warri koomantii kun meetara gaggaa. Awwaan mucattiin na himte si himaa irra. Mucaadhaan achi dura wal beekan. Mucaa amma gadi ba'ee viidiyoo kana gabbaase. Mucaan kun viidiyoo maaliif baase? Akkamitti baasee viidiyoo kana ammoo duraa wayitti wanni jennu waan akkasii taa'ee viidiyoo kun dogoggoraan kan waraabame kana akkamitti baasee naan mucaan akka sheetichi kun mucattii dhiisu barbaada. Isinii galaa dubbiin uummata Harargee warri shee bayaaniin maraataadha jettaniin dhageeffadhaan waan kun nagarii jiru isinii himna. Mucaan kuni mucattii tana bira ga'ee wajjin waan badaa hojjete takka illee hin qabu. Wal qunnamtii saalaallee wajjin hin goone. Kanaan durallee walitti hin dhufne wal janaajjananii wal jaalatan sheeka kana dura. Garuu sheetichi maal godhee qaxxaamuruma dhufee akkuma quraana isii qaraasisaa jiruun nikaa rabbii dhufee godhate. Gaafa sheekni kun nikaa godhatu mucayyoon hirrifadhee iyyuu jedhaa jirti amma akkasiin na himtetti gaafa shee bayaan nikaasi godhadha jedhee gara nikaatiin natti as dhufu isiin hin danaggattee booddee ammoo diduun hin ulfaataa achi booda nikaa keessa seenee sheetichi jaalala keessa galee dikeenni haala kanaan hidhamee jechuudha. Ustaaz bayaanii fi mucayyoo jidduutti waan isiin na himterra. San booda mucaan kun amma viidiyoo kana waraabeet shee bayaaniidhaaf erge. Dhageeffadhaa dubbiin bakka kana jirti. Shee bayaanitti erge. Shee bayaan mucattii tana si dura jaaladhe. Mucayyoo tana si dura haasa'anii ture. Mucayyoo tana fuuchuu barbaada. Naa dhiisi. Viidiyoo kana laali naa dhiisi. Mucattii natu fuudhaa. Narraa dhaabadhuu jedha mucaan. Mucaan amma mucattii kana viidiyoo ol baasettanii isin normaal jettanii mucattii duultan kun. Waan dalagamaa jiru isin quban qabdan dubbii faaktii isinitti himnaa isin. Dubbiin qorattan rakkoon maalii dambaafattan gulufuu qofa isin. Sheebbayaan tumaraataadha. Sheebbayaan fayyaan qabu. Wallahi fayyaa guutuu qaba. Fayyaa guutuu qaba. Baleessa kiyya akkuma isin agartan kana sheetichi ila. Fayyaa guutuu qaba. Jaalala taratu onnee isaa seenee waan jaalala kanatu isa laaffisee kana isa godhe malee dhakkinna takkaayyuun qabu. Dhalaallee akkuma isin jettan san haasaa hedduu dhageeffadhaan. Ijoolleen hedduu ani haasaa ijoolleen Harargee isin haasoftan dhugaa rabbii baay'ee natti hin tolle. Sababiin isaa Ustaaz Bayaaniin nuyyuu itti heerumnaa isirraa nikaa buusuu jettan. Inni yoom nama fuudhuu dhabe jiran. Osoo biyya Faranjii biyya Awurooppaa Ameerikaa jiraate rakkoo dubartiittuu jira jechuu dandeessan. Garuu biyya Itoophiyaa san keessa rakkinni dubartii hin jiru warra. Dubartiin guuttee jirti maatii tokkotti irra jaarsa ergatee dhalaa barbaadatee fuudhuu hin danda'a. Inni dubartiin dhabne mucayyoo tana inni wanni inni irraa barbaadu tokkoffaa du'aayii yookaan ajirii barbaada rabbirra. Namni intala amantii biraa irraa dhufte takka fuudhe ajirii qaba. Fakkeenyaaf sawwaaba guddaadha beeyta. Sheetichi sawwaaba barbaada isin dubbiin isin hin galle. Isin ammoo sheeka kana wallaalaa isin fakkaate. Inni sawwaaba barbaada nama diinaa rabbii beeku nama hadiisa rabbii beeku sawwaaba barbaada. Mucattii tana odoo isin akkuma isin jettan san nama wajjin ciiftee wal qunnamtii saalaa ka hojjettu taate okay. Wal qunnamtii saalaa gootee jirti.
Baalayde jechuun ni dandeessan. Hin baalayne mucayyoon dogoggoraan jismiin isii hamma tokko mul'ate. Saniin gara kaanitti akka jara kaanii silkii of dura keettee quba akkana of keessan goone. Maaluma jedhaa bar wanni isin samii sanii saqqaltanii akkana taateettaniif dogoggora ammoo ilmi namaa namni hin dogoggorre hin jiru. Ani waan kana maaliif isin hubachiisaa jira? Namoota sheebbayaan irratti duultaniif dhugaa jirtu isin hubachiisuu barbaadeeti. Mucaan nama booniyyee jaalate kun jechuu sheeticha kana irratti. Maal jedheen beeytanii mucayyoodhaan? Ani si dhiisuu hin barbaadu si fuudha. Sheeticha dhiisii jedhaan sheebbayaani. Sheebbayaan ammoo hin dhiisuu du'a kiyyaan mucayyoon kaa hidhadhee jedha. Gaafa kaanii mucaan maal godhee sheetichatti erge viidiyoo. Sheebbayaanitti. Viidiyoo yoo sheebbayaanitti mucaan erge sheebbayaan maal godhe viidiyoo malaaleet. Obboleessa kiyya osoo waan feete goote hin dhiisuu. Viidiyoo feete natti ergitus mucattii tanan dhiisuu jaaladhee jira nin fuudhaa jedhaan jechuudha. Isinii galaa dubbiin. Sheetichi haala kanaan mucaadhaaf deebita. Mucaanis ammoo dhiisuu karoora hin qabu beekta. Mucaan amma maal barbaada? Sheetichi viidiyoo kana laalee mucayyoo haa dhiisuuf akka godhe mucaan. Wanni biraa wanni kanaa olii hin jiru isin hin galle malee. Wanti viidiyoo waraababeef wanti kana caale hin jiru. Mucaan mucattiin jaalatee kaamma jalqaba viidiyoo baase kuni naadhiisii je'eenii gaafannaan sheetichi ni kaarraa buusuu fidite. Sheebbayaan jechuun. Hin buusa waan fedhellee yoo ta'e mucattii tana haadha warraa kiyya godhadhaa. Jaaladhee jira. Anaaf isiin haga walitti rabbiin nu dabalee jedhe wal baranne tutturree jirraa bubbullee jirraa kanaafuu ani isii dhiisuu hin fedhu. Akkanumatti hin fuudhaa naa taatee wanti inni isiniin jedhuuf dhugaa rabbiititti anis bakka isaa sana osoo jiraadhe kanuma isiniin jaala. Booniyyee har'a namni qaama isiititti bu'ee isii wajjin wal qunnamtii saalaa godhe tokko illee hin jiru. Fakkeenyaaf mucaan amma isin jaartee baluu akkas godhettanii sun jechuudha. Mucattii tana wajjin wanni inni dalage takka illee hin jiru. Mee san caala taree amma gaafii isin gaafadha isin. Shokolaataa miidiyaa kanarraa jechuudha. Jaartii teessan isin fuutan. Nama meeqatu ijaazaa buufate isin dura? Nama meeqatu jaartii teessan ijaazaa buufate isin dura yaa uummata kijibdoota. Warra kijibaan jiraatu. Meeqa buuftanii sa'aatii meeqatti guyyaa kamisaa guyyaa jimaataa cambaa jirtan isin. Kamisa galgala ijaazaa buuftanii tanikaa irraa hin qabne cambitanii ergaan jirtanii hujitti. Booniyyee nama ijaazaa buufatee cambe argiteer taati. Sheeticha miskiina argattanii itti lafa dhiittanii. Osoo bakka sheeticha kanaa jiraadde anis dhugaa sitti hima booniyyeen dhiisu. Sababiin isaa namni booniyyee wajjin halkan takka ciisee isirratti wal qunnamtii saalaa hojjete hin jiru. Garuu shamarran teenna dargaggeessi keenya har'a fakkeessitoonni jechuudha. Sitaaraa duubaan waan isin shamarran irratti dalaytan akkanatti isin beeka bar. Buuftanii guyyaa kamsaa cambitanii hojii dachaasaan jirtanii eenyutu isin ayyame san? Ayyama eenyuutiin godhaa jirtan san? Akkuma nama dhalaa jalli qulfii durbummaa wajjin fuudhaa jiruu fakkeessitanii sheeka qeequu barbaaddan. Sheeka gadi buusuu barbaaddan. Maqaanu nyaate jettan. Isin maal dalagaa jirtan? Yaa qulqulloota. Kijibdoota isin. Kijibdoota keessattuu amma fakkeenyaaf warroonni mana madaamii keessa jiru shamarranis dhiirris ijoolleen biyya Arabaa mee warra biyya Faranjii kana keessa wanni akkasii hin jiru. Shamarran baay'inaan waan hin jirreef ijoolleen biyya Arabaa keessa jirtan Dubaay jiraadhu, Suudii jiraadhu, bakka feete jiraadhu. Ijaazaa bu'aa hin jirtan har'a. Jaarsa kee qofa bira bu'aa jirta. Eenyu si ayyame? Ayyama eenyuutiin dhaytee bac godhattee fiidee deebi'aa jirta hojii keetiitti eenyutu ayyama sii godhe kana? Wallaahi isin uummata ajaa'ibaati. Sheebbayaan jechuun isin caalaallee sammuun isaa noormaaliidha. Isin caalaallee beekumsa qaba. Isin caalaallee dhiirummaa qaba. Isin ammoo waan diqqoo mucattii qaama isii irraa cinaa qaama isii diqqishuma isii harma isiitii fi waan biraa wanni mul'ate takka illee hin jiru. Saniin gara kaanii caalatti ammoo viidiyoo kanaan dura bahee mee wal bira qabaa laala. Mee wal bira qabaa laala viidiyoo shamarran Oromoo kanaan dura miidiyaa kanarra bahee wal bira qabaa laala mee qaama isii guutuu akkanatti addaan qabdee harka isii kana guutuu akkana wayita keessa keettu san maaltu si dhagahama san? Kana gootee mucayyoon tun hin goone. Hin goone. Kanaafuyyuu isin uummanni kuni sheetichi kun akka itti haasa'uun beeku miskiin argattanii yoo koomantii takka laalu imimmaantu isa mara quraana rabbii qabatee isin kadhata isin nama mataa keessa isin dha'uun beeytan hin beeytan dhugaasitti hima booniyyeen abbama fedhee yoo ta'e badiin isiin dalayte takka illee homaan ta'u qilleensarraan Kanaadaa keessa taa'ee wanni kee laalaa yoo osoo jedhe hiikkaan qabu dhugaasitti hima biran geenne jechuudha. Namni dhufee qaama isiititti bu'ee viidiyoo waraabee ishee kana erge hin jiru jechuudha. Sheetichi ammoo viidiyoo itti ergame viidiyoo kana biraa qabaa naadhii isianii ni kadhataniiti.
namni mucattii tana wajjin seksii hojjedhee jira isii wajjin wal qunnamtii saalaa godhee jira jedhu haa dhufu. Giidiyoon akkasii yoo jiraate itti ergaa sheekatti. Saniin gara kaanitti hin fakkeessina hundi keessanuu isin beekaan. Shamarran teennallee gadi baate qulqulluuf gooti bar. Wayii normaal jette maarree jette kijibdu saqate ati bakka takka lukatee takka gama sanii hiitee takka gamana hiitee jala qabaan jirtu halkan ijaazaa buute kijibdu. Kijiba oofti shamarran wayita shamarran viidiyoo hojjettu na aarsitii yoon. Wallahi dhugaa isinitti fakkeessiti bar qulqulluu wayii gooti bar antakkaa normaal jette hin hojjetina ijoolleen shamarraa mucayyoo tanarratti viidiyoo. Dhugaa rabbii isinitti hima keessan kumaatama gayyaa'uu danda'a akka isin miila takka gama san keettanii takka gama kana keettanii gamana akka korbeessa re'ee isin utaalan. Hin kijibinaa isin ani isin beeka hunda keessanuyyuu. Hin hojjetina ijoolleen dhalaa mucaa kanarratti. Booniyyaa irratti viidiyoon hojjetina takka ittiin teessan. Hindee akkamitti qulqulluuf godhuu barbaaddan isin? Qulqulluu yaa salaam. Normaal jette maarree jette keessuun normaaliidha kaati dukkaneeffattee dilipsii uffattee sanuu dilipsii jalatti dukkaneeffattee qaxaqat godhaa bultee deebitu. Iddee booniyyeen bara boleessoo waan diqqootu